Akkam jirtu hordoftoota televezyiinii OBS qophiin keenya qophii utubaa maatiiti. Qophii utubaa maatii keenya har'aatiin Dr. Lookoo keessummaa keenya godhanneerra. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana tura. Dr. Akkamiin gara biyya kanaa dhufteeti? Mana barnoota dhufte jechuudha. Maastoreetti jara qabi maastoreetti barachuu dhufte. Waan aadaa horsiise bira. Suni barachuu dhufe. Yeroo hammamii keessatti afaan Oromoo dubbachuu eegaltame? Amma afaan Oromoo numaan qixa haasoftaa. Yeroo hammamii sitti fudhate afaan Oromoo baruuf? Amma majammariyaa maastoreetti dhuftee kunini wagga tokko baadiyyaa ture. Wagga tokko keessatti majammariyaa disaadiifaa tokko lindagamu. Gattee amma dubbachuu jammarani. Akkamiin dubbachuu? Diqqoo jechi tokko baratte. Bisaan fa'a akkaan fayyaa nagaa fa'a kumaanii fa'a sun barattee diqqoo dubbachuu jammare disadii keessatti. Disadii yoo caqasuu jira nama gartee dubbachuu jiru diqqoo dhaqaani amma guutuu haasa'uu hin danda'u akkanatti. Disadii keessa akkasitti amma gaafii gaafadhee hin danda'a diqqoo caqasuu hin danda'a jechuudha. Amma yoo fitte. Jikuran yoo geette xiqqoo haasa'uu hin danda'a. Ammallee yoo jikuran lama geette obujuu afaan Oromoo ta'a. Sigara obujuu. Obujuu harkaan lafaaneen obujuutti afaanii Jaapaniitiin itti afaanii Booranaa afaan Oromoo ta'a jechuudha. Akkasi deema. Ji'a 12tti. Ji'a 12 booda haasa'uun lakkoon jirtu gaafii deebisuun hin danda'a. Barreessuu dandeessaa reema afaan Oromoo? Barreessuu hin danda'a diqqoo amma barachuu jiran dogongora jira diqqoo. Malee barreessuu dandeessa? Hin danda'a dubbisuu diqqoo hin danda'a. Ani timirti keessa hin baranne baadiyyaa barate. Baadiyyaa gurraacha akkasanii barate. Haasaa dubbii barte? Akkas kanaaf loqoda qabaayyuu. Loqoda keetii diqqoo addaa qabdaayyuu. Amma loqoda libiilee barachuu jirani. Amma loqoda Boorana barateeni. Amma loqoda Baalee fa'a achi barachuu jira. Kan Oromiyaa naannoo biraa baraa jirti? Akkas. Ammee Dooktar qorannoo kee kana afaan Oromootiin illee barreessite jechuudha? Amma kun amma gartee amma maastoreetti kala fiteeni doktoreetti yaafitte wagga 3 duri yaafitte. Amma gartee wagga 3 ga'eeni sun keessaa kitaaba tokko baleesse. Kitaaba sun afaan Jaapaniitti barreesse. Amma lammeessoo afaan Oromoo fi Ingiliziyaa watti amma barreessuu jira. Qopheeffachuu jira. Wagga kana bakka maxxansuuf. Kanaaf kitaaba. Kan maanguddo duri dubbatte. Dhageetti arga dhageetti ka Boorana. Ka seena ka Boorana. Kan maanguddo dubbatte suni. Sunini afaanii jaarolee dubbachuu jiru akkanuma ka waraqata gubbaa kaase. Transkiriptoo jechuudha. Suni hojjettee suni afaan Oromooni xiqqoo loqoda qabdi malee suni dubbisuu hin danda'a. Ammallee afaan Ingilizeeniyaalee dhiiha jijjiirattee hin jira. Kanaafi gartee Itoophiyaa keessaa afaan Oromoo hin beekne malee dubbisuu hin danda'a. Addunyaa keessaa dubbisuu hin danda'a jechuudha. Ka dubbi jaarolee. Amma suni irratti afaan Booranaa fi afaan Oromoo fi ka teeksta ka Oromoo fi ammallee Ingilizeeniyaa translation fi analysis kiyya. Wattee amma kitaaba maxxansuuf qopheeffachuu jira. Waggaa tokko keessatti afaan Oromoo dubbachuu jalqabdee san booda immoo barreessuusaas itti adeemaa jirtaa hin barreessitaa jechuudha. Mee Dooktar maqaa dubartii Oromoo Booranaa bareeda tokko mee naa dha'e maqaa? Immiyooftu. 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 Ibsitu. Ibsitu. Bareeda. Roohoolee dansaa bareedu. Dubartii maqaa dansaa. Duratti yoo natti himte jecha tochanii sitti himuun danda'a. Jiiroo. Immiyooftu.
bareeddu ibsitu diroo. Jiroo beeta. Jiloo Jiroo fa'a. Maaltu jira? Akkas. Mee Dooktar eessatti dhalatteeti? Ani Jaappaan dhalate. Jaappaan iddoo kamitti? Jaappaan keessaa bakka kamii jedhani? Tookiyoo irraa kiiloomeetira 90 kaaba. Miitoo jedhama miitoo. Miitoo iddoo miitoo jedhamtutti. Fudha bisaan guutuu jira jechuudha. Mee maqaan lookoo jedhu akkamitti siif mogga'e? Namni moggaasu ijoollee duburukii. Akkamitti siif moggaasan? Ijoollee xixiqqaatti kan duburukii ani gaafas majammaria duburukii qubate. Duburukii beeta. Duburukii. Yaabeeroo fi mooyaalee jidduu duburukii jedhan achumaa qubanne gaafas afaan lembeeku. Jennaan ijoollee xixiqqaa ganna 12 ganatti afaan na barsiise. Inni atini yoo nami maqaan kan kisi gaafadhe lookoo jedhan. Jennaani lookoo jedhee jala qabe. Lookoo jennaani namicha fa lookoo natti himte. Amma lookoo ta'e jechuudha. Maqaan kee jalqabaa eenyu ture? Lookoon kun afaan Jaappaaniitiin ni qaba jechuudha. Kan jala qabi kan jaladhe Jaappaan keessa Chikaage. Chikaage kunini iha kunini gaddisa kumaa jechuudha. Gaddisa kumaa. Lookoo jedhamee asitti moggaafattee jechuudha. Lookoo ka Boorana nu baase jechuudha. Amma eessa jiraata? Jiraana kiyya amma Maqala. Tigray. Biyya dhalootaa keetiin wal bira qabdee yoo ilaaltu amma garaagarummaa fi wal fakkeenya maalii qaba kun? Jaappaan fi Itoophiyaa moo? Garaagarummaa guddoo. Fakkeenya Jaappaan keessatti namni guyyaa cufaa ariifata. Guyyaa cufaa ariifata. Biizii jechuudha. Saatii gattee sagantaa hin tolfanne deemuu hin danda'u mana namaatti. Asii akkanuma deemaniini achuma taa'anii buna dhuganiini shaayii dhuganiini akka asitti achitti ka Jaappaan keessa guyyachuuf karaa deemaa hojjetta. Saatiin qabdu jechuudha. Saatii haasa'u namni waliin ta'u hin jiru. Yoo midhaasan sagantaa tolfatan guyyaa agasii bakka hin taphannaa jedha. Yookaan hojii asitti bakka kafeetii bakka sibira dhuftee bakka achuma taatee taphachuu hin danda'ani. Ammallee lammeessoo fakkeenya baasiifa deemani baasiifa paabulik hin deemani mini baasiifa deemani. Warra gatti Jaappanii hin dubbaddu waliin naasa'u. Walitti haasa'an deemtu jechuudha. Deemu koba. Maal waliin beekan moo maaliif walitti naasa'u? Waliin beekan. Ammallee ka waan caqasanii fa'a kan caqasanii fa'a kana intarneet fa'a laaltee callisee deema. Asitti waliin haasaan deemaniini eegari nu gaafadha ati ni eessa dhufte jedha. Akkas haasaa deemanii waliin baratanii deemanii. Akkas sooshaal guddoo uummataa guddoo aadaa tokkooniti. Mee ati yeroo Jaappaan turte waa'ee Oromiyaa beekta turte? Duri moo? Duri hin beeku. Yeroo biyya dhalootaa turte? Achi Jaappaan keessaa oduu hin qabu. Asii dhuftee barachuu. Kanaaf antorpoojii jechuun lafa tana dhuftee afaan barattee barachuu. Duri hin beeku. Kitaaba keessaa arguu malee. Waa'ee kitaaba irratti argite waa'ee uummata Oromoo. Uummata Oromoo fa'aa akkas hin jirti jedhanii ammoo guddoo hin beekamu duri. Asii dhuftee baratte. Mee aadaa dubartootaa biyya kanaa kan argite naannoo Booranaa turteerta gaa. Aadaa achi jiru sanii fi kan biyya keetii wal bira qabdee yoo ilaaltu. Maa inni wal fakkeenyi isaa fi adda addummaan isaa? Fakkeenya isaa argite yoo fuudhanii abba gurguraniini achitti akka feeti fuudhani. Ka mirga qabdi. Mirga qabdi. Ijoollee baadiyyaa ka Boorana keessatti ka feeti guddoo hojjechuu hin danda'u. Suni bakka jijjiirame kan achi walqitte liilaa fi ka dubulaa fi liila walqittee jedhee barsiisuu jira warra. Yoo liilaa dubulaa dabarsachuu jiru dubulaalee liila dabarsachuu akkas walqitte jechuudha. Mee biyya teekinooloojiidhaan guddatte Jaappaanii dhufte atas.
Asimmoo jiraachuun sitti hin ulfaanne. Jaapaan fi asii teekinooloojii guddoo jedhu malee guddoo jijjiirti hin jirtu. Asitti maabiratti bada. Sunti jijjiirame qabdi malee achi hin badu. Jijjiirame kana. Sun malee walqixxeeni. Achillee intarneetti asirra intarneetti. Baay'ee rakkanne jechuudha biyya kana baruu. Guddoo rakkanne kan rakkatu kun simutti yeroo tokko tokko hin dhaqqabu. Sun amma maabiratti bada. Bisaan bada. Sunitti bakka booda qajeeluu hin danda'ani. Yoo qajeelatte akka walqixxe Jaapaan fi guddoon jijjiirame hin jiru. Maantu jirti? Teekinooloojii kun amma walqixxe taa'u jiraani addunyaa keessatti. Addunyaan gara tokkotti dhufaa jiru. Jaapaan kaagatte Jaapaan caalaa waan dhibiin deemu. Waan dhibiin deemu. Kara tokko maane. Bareeda. Gara fuulduraatti waan gaariin nu eega jechuudha. Akkas gatte isanii maabiratti hin baduuf bisaan hin baduuf tochi mare ammallee ka birbira hin badu sun wasadii yoo hojjette bakka homaa lakkoon jirtu. Walqixxaata. Walqixa. Sirna haadha fuudhaa fi heerumaa Booranaa beektaa? Hin beeka. Namatti tolaa? Ka kunoo ka fuudhaa fi heerumaa. Akkamiin fuudha jechuudha. Nami kadhatanii ijoollee warra raaranii gosa raaranii luba raaranii kan yoo dansa ta'e hin fuudhanii hin kadhatanii abbaa kadhatanii bunnaa fa'a tamboo fa'a qabattee deema majammariya. Booda wayaa fa'a maan fageessanii macharra sharoo fageessanii fuudhanii suni kada jedha. Ammallee kun sunini nama libitti gaafachuun malee ammallee kun butaa jedha. Akkanuma butaa. 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 Ammallee heeruma jedha. Kunini awaadii jedhanii nadeen gaafachuu hin jira. Dubulatti na fuudhii jechuun danda'a. Yoo dubula si gaafatte atiin fuudhuu qabdi. Yoo hin fuudhanne ceeraa jechuudha. Akkasi qabdi malee kadaatti guddu. Amma katama butaatti guddu. Walamaa guddoo jirti Boorana keessa amma. Seegalee? Bareedee. Namatti tola sirni aadaan sun? Namatti tola jechuun ani waalii jaaratti fuudhu fedhaani. Abbaan na gurguruun fedhu. Abbaan si gurguru hin feetu? Abbaan nu gaafattee suni feetti moo hin feetu gaafachuu fedha. Na gaafattee ergetti fuudhu fedha. Nu yoo taate. Ammoo yoo abbaa taate gurguruu hin danda'ane horii argachuu hin danda'ani sunniini abbaa tola. Dubla hin tolu. Seegalee? Ati abbaa warraa qabdaa? Irsa moo? Hin qaba. Wal faana jiraattu? Hin jira. Akkamitti wal bartan? Addis Ababa Finfinnee arge. Wal argitan jalqaba? Inni illee aadaa Tigiraay barachuu jira. Afaan Tigiraay beeka. Ennullee ka aadaa Boorana barata jette achi deemuu jira. Jidduutti Finfinnee dhufanii namicha fa'a. Amma fiqaadu gaafachuu deeman yuunivaarsiitii. Gisee sun walakata waleen guurachuu deeman. Walakata guuratanii hedduu hin turaniini nege jedhani kanaaf nege edde argatte gisee sun waliin baranne. Yoo nege hin jenne wali barachuu hin danda'u. Ergaas dhuftanii booda osoo beellama eeggachaa jirtanuu achitti wal bartan. Akkas. Eessatti wal fuutan? Eessa fuutanii? Waraqata Jarman keessa. Isa kiyyaa Jarman. Lammii Jarman. Lammii Jarman. Jaapaniitiin itti. Ka Hamburg jedhanii achi ka waraqata geessanii achumaatti waraqatatti fuusisa. Ambilammeessoo nama yaamani. Sunillee Jarman keessa warra isaa fa'a. Warra isaa waammateenis. Warra isaa ka abbaa ayyoo obboleetti abuyyaaree akkas namicha fagooddeenya fa'a yaamte. Nullee abbaa kiyya ayyoo kiyya obboleetti kiyya yaamte. Achuma nyaatanii taphatan. Booda gadi Jaapaanillee hojjette. Jaapaan keessallee sargiitiin itti malee nyaatanii warra kaachi fira kiyya. Abbaa fa'a ayyoo fa'a aleela fa'a abuyya fa'a yaamte achumaan nyaate. Isallee fira yaamte. Akkasitti Jaapaan fa'a Jarman fa'a lachuu waliin
nyaata nyaate taphatte na agarsiiste walii barate. Wal bartan jechuudha maatiidhaan. Achitti amma saddeesoo Itoophiyaa keessa hin hojjannaa jechuu jira. Amma maqaratti hojjannaa jechuu jiru otoo jechuu jiru hin dhaabatte hin hojjanne. Sida ka bakka Boorana taatellee lakkoon jirtu guyyaa tokko sargi gochuu dandeessaayyuu. Malee yaafitte amma. Maal hojjetaa jira inni? Inni barsiisa. Eessatti? Maqalee Yuunivarsiitii. Afaan Oromoo ni beekaa innis? Inni hin beeku. Inni Tigiriinyaa beeka. Boorana waliin deemtanii beektu? Inni guyyaa tokko nu barbaadu dhufe. Boorana. Ani Boorana baadiyyaa jira. Inni dhufte. Nu barbaade. Dhufe. Nu sokkii dhufe. Nu sokkachuu dhufe. Isin barbaada dhufe? Akkas. Dhufe bakka akkas achii wal argani. Aadaa Booranaatiin dubartootatti ijaaraman. Akkas. Ati abbaa manaa keef ijaartee turte leeros? Gartee sirraa ijaaruun fedha malee amma nu meqalee jiraane. Meqalee kunin ka daha jaalani. Mukatti hin jaalu. Ammallee bukaa guutuu jimpisiisa yoo ka mana akkana garuma jiraani. Dhagaan ijaaru isaan. Sunini bukaan dhoowwuu hin danda'u. Kanaafi achi yoo mana ijaaruu hin danda'uuni mana suni. Akkas. Ati yeroo jalqaba biyya Jaappaanii dhufte aadaan kun siif haaraa ture. Aadaan biyya kanaa. Karraa jiffatte immoo kam? Ka aadaa kami? Aadaa Oromoo keessa moo? Ka maaniin jirtu guddoo maantu jirti? Kan natti hin ture sitti hima? Natti ture sitti moo? Gattee namatti fakkeenya namatti keessuma ulfeessa. Keessummaa ulfeessa. Yoo gattee karaa gaafattellee natti hima. Karaallee yoo gaafatte sitti himu. Yoo makiina akkasii karaa gubbaa yoo eetti nami galii na yaabbachiisa. Yoo gattee baadiyyaa deema na bulchiisa. Si bulchu. Na bulchiisa. Akkasiyyuu kun cuftinu kaa keessumaa qabajani. Akkasiyyuu ammallee kaanaan fa'a shaayii fa'a nuu kennani. Achumaa bulanii achumaa haasa'ani. Achumaa warri baratani. Akkasitti na tura. Dansa. Akkuma guttoo naannoo gattee Booranaa fa'a naannoo iddoo ani deeme. Guttoo na bulchiiste. Ani sitti immoo jira ka warratti. Ka na bulchiiste. Na yaabbachiiste. Karaa nu garsiiste. Galatoomiyaa jechuu fedha. Sun na tura. Akkas. Nyaata Booranaa keessaa kamtu sitti tola irra caala? Jaji. Jaji fa'a qoce. Baasootti daadaa naqanii damma naqanii nyaatan. Sunni mi'a qocee gatti garbaa haanii tomanillee mi'a. Ammallee jaji idittu. Bakka sun dansa. Nyaata kana keessaa ati kam hojjechuu dandeessa sirriitti? Idittuu hin turaniini. Yoo akkas chokkisanii hojjetanii. Jajiillee gattee kutanii fannisaaniini hin turani. Sida gattee garbullee gattee hin danda'a. Qorannoon ati hojjettu kun dubartummaadhaan namatti hin ulfaatu? Inni ulfaattellee ka fakkeenya dubartii fira jaarsummaa taa'uu hin danda'u. Gaddeessa taatee akkamiin waa murteessu caqasuu hin danda'u. Ani beeku fedhaani akkamiin gaddeessa kora. Laaru suni laaru hin danda'u. Dubartii taa'uu hin danda'u jedhan. Sunini ka warra aadaa taatellee waraasi taatellee yoo dubara taate fira jaarsummaa taa'uu hin danda'u. Fuula jaarsummaan taa'uu hin dandeessu dubartiin. Akkas. Sunitti naatti hin tolu. Ani waan cufa aadaa barachuu fedhaani waan gumaafaa barachuu fedhaani. Sunini maanguddoorraa gaafachuu malee. Gaafas gumaa suni gizee gaafa gumaa hojjechuu jiru raaruu hin danda'u. Sunitti natti hin tolu. Malee waan libi hin deemanii miilaan deemanii waan cufu hojjechuu hin danda'ani. Waan inni ulfaatu hin danda'u malee namni qalaqaala.
hojii hojjettu kanarratti wanti si mudate jira. Jira nam tokko hin didani yookaan na shakka ma duftee jedhee hin baqatta. Guyyaa tokko gaddee ani ni Baalee deemtee maanguddoo deemuu jira. Guddoo deemuu jira. Seenaa Baalee. Ama seenaa Boorana barateeni ma seenaa Baalee la'u jechuu jira. Gidee sunini maanguddoo deemte. Nami gari ani dufuu duratti ani dufuu jiraa jedhee oduu dhagaye. Jaarsa suni. Dursee dhagaye. Jennaani sodaadhee baqatte. Ani deemte hin jirtu. Amma soqattee hin dufu. Soqtanii dhabdan. Dhabdi. Akkana amma booda ijoolleetti itti qabsiisee lakkoon jirtu waan timirtii waan aadaa barachuu malee waan libiin jirtu jedhee itti qabsiisee warra ittiin ammansiisee booda lammeessa deemte gaafata. Akkasiileen jira. Yookaan gattee yoo deemte akkuma nutti hima. Dansa natti hima akka barsiisa natti hima. Sunillee hin jirti. Akkuma yoo namni akkana arge ammallee odeeffannoo guutuu natti himte akkumallee nan gammada. Timirti kiyyaani sunti natti tura. Yoo fagoo deemtellee uumaa lakkoon jirtu suni yoo argattani uumaa dadhabdeellee hin bada. Hin gammadda. Hin gammadda jechuudha. Dadhabbiinillee hin bada. Akkas waan gammachiisu suni. Akkas. Fakkii nama tokko sitti hima. Kunoo harkaan kara deeme. Annutu dogongore. Amma dubruk keessatti ani waa dubbisu jira. Jennaani durii kitaaba kiyyaa fudhadhee utaara. Ani dallanee kitaaba kiyyaa nu deebisu jedhee utaalee amma fudhadhee jennaani ciccite. Ani ofu jibbaanee daddabee bakka gorsa daddabe. Amma baadiyyaa deema jedhe. Baadiyyaa wayyaa jedhee nattura jedhee baadiyyaa deemuu jira. Gaafas saafaa jechuun saati kudha. Guyyaatiin itti xiqqoo aduu dhiichuu. Gara dhiyaattee. Amma darranuu jiraani. Kanaaf bakka makiina eedde. Ispaartii gubbadde akkana eeguu jira. Makiina tokko dhuftee bakka ani olla gaayoo jedhan gaafas. Ka xiqqoo irra fagaata deema jedhee nu yaabachiste. Amma deemuu jiru makiina sun xiqqoo gattee duruumatti fakkaata raarum deema. Jennaani amma soodda jedhanii katama tokko jirti. Bookkee jedhanii ka beeta. Bookkee sooddaa. Bookkee soodda jedhanii suuraa suni baay'ee dukkanoofte. Amma namicha fa'aa kun shaamaa fa'aa bobeessu jira. Gaasii bobeessu jiran. Maangoona katama asii amma dukkanoofte malee katama irra guttoon fagaatu kiiloomeetirii 8 fa 10 fa. Bakka makiina kanuma sun malee hin argatu hin yaana jedhe deemtee amma sunini olla sunini karaa irra xiqqoo fagooniti karaa irra gora deemte satii ka kuraan fa dittan fa deema furaa suni amma ani furaa suni buu yaa walaale amma dukkanoofte hin beekuuni. Karaasii harkaa bade. Harkaa bade amma nama gaafattee. Bakka asii nuun jedhe ishii jedhe bu'e jennaani lafti kunin dukkana uruji taphachuu jira ji'a hin qabdu harki qaama battiriira hin qabu ani homaa inni riganni deemeen dallanni deemeen jennaani harki hin qabdu kanaaf shufeerichatti nuu kennani battirichi xiqqa nuu kennite sun qabatti deeme karaa akkas deemanii lafti dankara beeta. Dankara seente. Amma seene gattee dukkana amma ogora seente. Ogora beeta koraati. Qoraatti. Lafa qoraati seente. Chocho'uu hin danda'u deemuu hin danda'u gattibuu hin danda'u. Amma deemee ammallee nami gattee haasa'u jira. Nami haasa'u jira jedhee caqasanii yoo deeman sun simpira. Raasa keessa ka simpira akka nama fakkaate dubbachuu. Sagalee simbiraa. Sagalee simpiree. Nakkumalee gatti karaa battee warra beessa afaneen cafaa dufti maangoona jedha. Nani koba. Jennaani amma yaame iyye. Karaa battee jedhe.
Karaa badde. Karaa baddee jedhe. Iyyuu malee maangoo nani. Lafta baadiyyaa olaa hin jiru ka ollaa hin jiru mana hin qabu mana tokko hin mul'anne. Karaa baddee jedhe jennaani fagoo nuun jedhe loohoo jedhe. Halaalaa. Suni simpireetiin itti nama. Nama argatte. Nama argatte. Sagalee dhageessisnaan nama argatte. Akkas amma ani ka olla deema olla duuba gaaruu deemuu jiraa jedhe. Jennaani kooti jedhe. Jedhee yaamuu jiru deeme. Amma ijoollee arge. Ijoollee ka goosee uraani deemu arge. Amma nama argannee. Guyyaa suni foolaa bule. Foolaa jechuun ulaanee jechuudha. Ulaanee jechuun gosee jechuudha. Achumaa bulee hin doone. Akkasii gaafasii eegisuni ani kophaa karaa deemuu dhiise. Amma harkaan kophaa deemuu dhiise. Karaa hin danda'u. Harkaan karaa hin danda'u. Raasaa hin danda'u. Hin bada. Mee uummanni biyya kanaa kabaja akkamiisiif qaba? Marcuma nuu kennanii taa'ee jedha. Na seensista mana. Siree kaayitiiree dansa nu hafa. Akkasiiyyuu. Yohaanii kaanami ree godha. Ree godha. Yohaanii waan dansa ruuziifa nu dhaaba. Akkasiiyyuu. Akkasii. Dansaa ammallee warra keessummaa jedhanii dhuftee olla cufaa nu nagaa fuudhu dhufa. Akkas olla akkana dansa. Ollaan illee wal waama yeroos keessummaan nutti dhufeedha. Keessummaa dhuftee nutti kabajee dhufanii nagaa fuudhu dhufaniini waliin barachuu dhufaniini sunti dansaayyoo. Fakkeenya maanguddollee yoo. Ani akkas akkana dhufee seena barachuu dhufee yoo jedhe itti himte. Amma waliin barannee bakka harkaan tokko lama waliin taa'ee natti himtani. Sunillee kabajaani. Siraaniilee aaja qabdaani. Ammoo aaja dhiisee nu waliin tolaniini. Kanaaf sunillee kabajaani. Akkas. Kabaja. Ulfinna warra nuu kennite suniyyuu. Biyyoota alaatti. Warri adii kun warra gurraachaatiin wal qixa laalan. Sunini. Ati akkamitti argite asitti yoo dhufte? Gartee suni wal qixa namaani gurraachaallee adii nama. Wal qixa laaluun maleeni namni wal qixa laaluu hin dandeenye sun qajeeluun malee. Akkasuma warra asitti farenji jedha. Farenjillee namni gurraachaallee nama. Gartee namni gadi farenji beesee guttuu qabdii jedha. Farenjiilee yeessa qabdi. Dureessa qabdi. Jiddu galeessa qabdi. Warra gurraachaallee akkasiini. Kanaaf waan gartee waan cufaa nama warqitee gaafatanii barachuun malee. Akkanumatti odoo hin gaafanne farenjaala dufte maan dufte jedhee beesee guttuu qabdi jedhanii dubbatanii dansaaniti. Sirna gadaa ati beektu amma hammam dimokiraatawaadhame? Ka gartee waan suniini seena gada jechuuni gartee abba gada kunini injirtiini abba gada 70 jiraane sun keessatti tokkoffaarra 70 tokko ka haasa dubbachuu jira warra kizee suniini waan hedduu dubbachuu jiraane waan akkamini abba gada tolfatu fa'a. Ka eberu booda bakka rarraba fa'a akkas rarraba beeta booda kattee abba gada taafa akkasi katte seena gada keessa guyyachuuf dubbachuu jira. Dubbi sunitti seena kaasaani seena ta'a jechuudha. Guyyachuuf dubbattee ka walii gartee hojjechuu. Bakka kanaafi demokiraasiitti injirti keessa. Dhiirri hammam dubaraaf kabaja qaba biyya kanatti? Ammoo fakkeenya. Yoo niti taate nadeen yoo too atiin aanaan dhuguu fedha atiin irsa aniti atiin leebu qabdi foora ka ulaanee dufte karaa fagoo dufte bisaan dhuguu fedhi maree ohumaanti buusuu hin dandeettu nitii gaafachuu qaba. Waan jiru waan mana waan nitii itti tolfattani sunitti baanii gattee kabajaa nadheen leen qabdi. Malee yoo ala taate gaddisa fa'a waan dubbii dubbatani sun dhiira.
Akkas bakka lama qoodan. Doktor sirba dandeessaati? Sirba? Sirba guutuu danda'u. Mee sirba tokko nu affeeran? Lakki hin gaafatin sun. Sirba kunini nama tokko hin sirbu. Nami hedduu sirbani. Tara sirbani. Kanaafi bakka nami tara hin qabne kophaa hin sirbu. Yoo dansa kaa sirba beete kophaa sirbuu hin danda'a malee ani akkas hin beeku. Ansi jalaa hin qabaatin haa sirbika. Lakki. Eeshi. Lakki hin beeku. Tokko yaali. Rooba siigalee fa. Roobaan siigalee. Bonna furmaata rooba siigalee. Roobaan siigalee. Akkasi. Ammallee areero gooroo yooyyaa rooba siigalee. Roobaan siigalee. Akkas. Bakka sunini waan gadamooji sirbuu jiraani. Ani sun hin fedha. Kaasetti keessa jiraani. Sun faa. Amma tiyyoo lenaala tiyyoo. Magaali kalloo dansaana liyya kiyyoo. Jiranii dubura sirbuu jirti. Sun malee hin beeku. Baay'ee beektan mana iyyuu. Guddoo waan ka sirba rooni faa beeku. Cagas malee. Hin cagasta malee. Gattee ani sun barachuu jiraani. Sira gaddansa sirbuun beeku malee gammaa guddoon baranne. Booda yoo baratte sitti hima. Si sirba. Yoo sirriitti baratte. Amma gatti barachuu jirani. Mee eebba hoo dandeessaa? Mee naa eebbisi. Lakki gatte ishi si eebbisa. Amma haala midhaasuu jirtaayyuu. Wari naga bubbaa naga TV naga qophii naga. Dansa filmii hojjechuu hin danda'a. Namni cufaa gurtu qobrati si jaarata. Bakka naga ijoollee argata niitii dansa fuule. Niitii yoo. Hin fuune amma bakka niitii dansa argata. Niitii hojii qabu mataa qabu argata. Dansa argata. Bareeda argata. Hojii kan kee coftee noo midhaagaa ta'e. Akka jaarolee hin fakkaatu malee hojii kan kee jaaroo akka oliin qabdu olii bobbaasuuni. Turaan sagalaan hin deemuuni. Kanaafi akka kiyya midhaase. Mee amma nama Jaappaan hin beekne tokko asiyoon Jaappaan deeme Jaappaan maal qabdime akkamitti wal na barsiistaa amma Jaappaaniin yaadan. Ishi Jaappaan kunini baddaa guddoo diida hin qabu. Baddaa guddaa galaana guddoo bisaan dabamu malee aloo kaleeku jechuudha. Aloo guddoo bisaan boqqalee gochuuf hin jira. Bakka roobaa fi bonnaa hin jirtu. Kanaaf bonnaatiiniti guyyaa coofaa hin jira. Torban tokko kiisa tokko fa'a. Magariisa. Bonna gurguddoo hin jirtu. Kireensaallee jiidha. Guyyaa coofaa akka hawaasa fakkaata. Ammallee ammoo sunini guyyaa tokko jisadii akkuma qabbana. Urii qabdi. Ji'a sadii. Baalaafuu dhufa baalaafuu. Ji'a sadii. Qorree qabdi. Ammallee ji'a sadii akkuma nuuma. Ji'a makkakalinya akkas deema. Walakkeessa jechuudha. Inoo isin qorris. Akkas. Amma achi qonna naftu durii qonna ture. Obruu ruuzii qotani. Bisaan qabaa ruuzii mi'aawaa baatu. Achumaatti ruuzii nyaata ture. Warra durii foon hin nyaatu. Foon loon hin nyaatu. Lukkuu hin nyaatu. Booyyee hin nyaatu. Kan miiraan afurii deemu hin nyaatu jedhan duri. Amma barate. Biyya sanitti. Warra faranjii barsiise. Eegi kan markaba yaabatte faranjii dhufte kaloonii faa goraa'u barsiise. Aanaan elmullee lugullee barsiise. Duri hin beeku. Duri qonna ruuzii qota. Ammallee qurxummii nyaata. Ammallee ataakirtuu adda addaa kan gaara keessa guuratanii faa nyaata. Akkas nyaate ture. Jireenaan nyaata suni. Amma waayaallee duri aganaaniti. Tini sunini yoo ijatti hin garre beekuu hin danda'u. Malee
akkanaatiniti waa gartee akkasii akkan tolchanii bakka kun jechuun danda'u gartee kun waayaallee adda. Uffannaan isaaniillee adda. Tokko leen fakkaatu. Suni footoo laalu malee akkamiin jechuun danda'a. Ammoo fakkaatu mataallee akkas tolchan. Akkana tolchan waan adda. Liilaalee duli gartee nami akkas kagari leelesanii akkas hidhani. Duli. Amma kophee baafattee mana seenanii achumaatti tataa'anii akka kafalenji keessaan fakkaatu. Kafalenji ka fiilmii ka Ameerikaa faan jiraani akkan sun fakkaatu. Biyyi keenya kun akka Jaappaanitti akka guddattuuf maal gochuu qabna nuti? Bakka hojii hojjette. Hojii hojjechuu malee maaltu qabdi? Humaatti ergatti ka amma fuuldura jiru. Kana hojjette sagantaa turfattanii hojjechuu malee. Faabrika kaasi Yohaani. Mimmidaasti gurgura akkas. Sunitti booda maani yoo gartee akkas tolchanii guddatani yoo guddachuu feeti bakka hojii hojjechuu malee maal akkasiyyuu namni olii qabu olii guddisa namni qonna qabu qonna guddatanii xeefifaa guuratanii guuratanii yoo xiqqoo hojjette xiqqoo argataniini yoo xiqqoo argatte guddachuu hin danda'uuni xeefila olii lakkasiini waan meeshaa adda addaa lakkas. Waan oduu attiin dabarsuu jiru sunillee guddoo hojjettanii. Waan nagaadu kan dansa nagaada. Namni saamin akkas. Akkas waan namni galii ka harki qabu oma harki tikikkiri sagantaa jabeessanii hojjettani. Sumari maaltu danda'a. Ayyee bareeda. Mee maal hojjechaa jirta amma yeroo ammaatti? Amma kun wagga 3 keessatti meeqere tureeyyu. Asitti mee barsiisuu jiraani. Odoo ka semestaa fitte yoo boqonnaa argatte yoo jiraatte risaarchi deema ka aadaa barachuu. Maal irratti hojjetta risaarchiisan? Ka Tigraay keessa raayyaa jedhamu beeta. Afaan Oromoo beeti. Raayyaa beeka. Ka Tigraay ka Dabuubi achum keessa hin jirti. Warra sun keessa aanini waggarama ture. Maanguddoorra gide boqonna. Deemtee maanguddoorra seenaa raayyaa akkamiin warra eessa dhufte fa'a akkamiin tolte fa'a seenaa warra gaafachaa oole waggarama. Amma suni warra sunini baaree dhuftee nuun jedhani. Ka baaree arsii dhufee. Baaree arsii dhuftee jedhanii amma wagga tokko durii jara qabanii baaree cufaa deemanii seenaa raayyaa bakka kamii dhuftee soqachuu deeme. Amma rokko daarsi sokkuu jedhan amma guddoo barachuu jira raayyaa kun bakka kamii dhufu amma baratee jira hubannee jira akkasitti guyachuuf gide boqonna waa barachaa jiran. Ka'umsa raayyaa qorachaa jirta jechuudha achitti. Ka raayyaa. Booranatti immoo maal hojjetta? Booranallee kun amma guddoo barannee ammas kitaaba baasuuf hojjechuu jiraani. Amma jitokko yaa biroo turte. Tore kitaaba bakka sun qopheeffachuu jira. Dogongora baasu. Maalirratti qopheessita kitaaba? Seenaa Boorana. Seenaa ka gada guri yaa'u. Akkamiin nami ka durii ka Oromoo keessa kopheen qabdu. Amma hin qaba. Amma alfabeetu barate malee durii kopheen qabduuni. Ammoo Boorana yoo gaafattani. Wagga 500 seenaa qabdi. Aasaat ka durii guutuu qabdi. Nami kophee hin qabne akkamiin oduu nami waliin qabatee jabeessuu hin danda'a. Sunni gaaffii kiyya sunni katabe. Guutuu warra gattee kophee hin qabnellee oduu guurattee oduu jabeessuu hin danda'a jechuudha. Akkas seenaa qabachuu hin danda'a jechuudha. Sunitti dansaayyuu. Seenaa dhaloota irraa waggaa 500 dabre san qorachaa turte barreessaa turte. Akkas. Sunini warra sunini maaliif barata? Sun sitti mujje sababi suni. Tokko aasaa suni akkuma dansa. Angare Afrikaa taatee addunyaa taatellee akka aasaa akkanaa guttoon jirtu.
Nama baduu jirti addunyaa keessa haasa baduu jirti beekta haasa manguutu baduu jirti sun jabeessu qabaani tokko lammeessoo gattee yoo baratanii waan itti barachuu hin danda'a. Nami qubee yoo hin barannellee seena qabachuu hin danda'a. Sunini puruuf tochuu hin danda'a jechuudha. Barreeffama qabaachuu baate? Barreeffama aadaa qabaachuu danda'a. Aadaallee seenaallee qabaachuu hin danda'a jechuudha. Mata keessatti afaan ilma dabarsitanii. Dhalootaan dabarsuu danda'a afaaniin. Akkas hin danda'a jechuudha. Sunitti waan hedduu kana yoo haasa baratanii suni barachuu hin danda'a jechuudha. Akkas hedduu barannee amma sun kitaaba qopheessuu jira. Kaleefisitti afaan Booranaa fi Ingiliziyaa fi batte. Amma suni Boorana keessa turte hojjedhe akkas suni guddoo jenne Booranatti amma Kaarraayyaa amma Baalee fi Tigiraa ilachuu deemte suni booda amma kitaaba hin geenne jiddu keessa. Jiddu keessa barreessaa jirtaan. Barreessa jammaruu jira barreessa amma oduu guurattee oduu gaafadhee. Odeeffannoo funaannattee. Odeeffannoo fudhadhee suni amma fudha tokko taa'ee amma guddoon cochoo wagga tokko afaan jijjiira. Afaan Oromoo irraa afaan Jaapaan jijjiiratanii ofii hubachuu qaba. Ofii hubatanii barachuu fedha. Barannee amma kitaaba libii hedduu dubbisuu fedha. Kanaafi wagga tokko wagga sadii karaa deemaa oole. Amma wagga tokko guddoo hin deemu. Fura tokko taa'ee kataabee bakka booda gaafii libii dhufte ammallee karaa deema. Suni wagga tokko booda. Kitaaba ka Booranaa wagga tokko keessa mara Kaarraayyaa jiddu keessa suni kitaaba taate man beekamu amma suni waaqa beekaa. Yeroo dhiyoo asitti kitaaba kee hin eegnaa jechuudha tokko. Sunini tokko Booranaa sun hin dhufa. Kan Booranaa. Sun eeguu hin danda'a sun dhugaa sun hin dhufa wagga kana. Malee Kaarraayyaa amma hojjechuu jira barachuu jira akkas yoo daansa taa'e yoo jaarore maanguddoo. Yoo natti himte kitaaba dansa midhaasanii booda. Kaarraayyaa kitaaba kee lammaffaa jechuudha. Lammaffaa baasuu hin danda'amare amma jiddu keessaa jechuudha. Amma odeeffannoo funaannachaa jirta. Akkas. Qorannoo irra jirta. Qorannoo jira. Dansa hubachuu qabaani. Qorannoon kee sun akkamiin sii deemaa jira? Sii milkaa'aa jira? Dansa amma waan cufuu odeeffannoo na bira kaa'e. Amma afaan Oromooleen taate. Amma sunirra afaan Jaapaan jijjiiruu jira. Gama tokko Raayyaa amma jijjiiratte fide. Ka Baalee hin fitanne. Sunini duufi dhibba jaafaan jira. Suni cufaa hin jijjiiranne. Suni tokko jira madi sadi. Akkas ta'ee hojjechuu qaba. Suni hojii guddoo. Amma suni yoo fidde waan guddoo gattee kataabuu hin danda'a jechuudha. Kitaabatti jijjiiruu dandeessaa jechuudha sanboota. Akkas booda kitaaba hin ta'a. Amma sun jiddu keessa jechuudha. Kan hordofaa jirtan televezyiinii OBS qophii utubaa maatiiti. Qophii utubaa maatii keenya har'aatiin immoo Dr. Lookoo keessummaa keenya godhannee dhiyeessaa jirra. Dubartoonni biyya kanaa akka keetti cimanii akka hojjetaniif maal gorsita? Majammariyaa ati karaa kamii deemu herregachuu qabdi. Fakkeenyaaf ka fuuluulee kara tokko. Ka hojii hojjechuulee kara tokko. Nagaada hojjechuulee kara tokko. Timirti keessa seentee hojii hojjechuulee kara tokko. Karaa hedduu qabaani. Amma ka dubartiilee ka fuulu challaatiin waan hedduu karaa qabdi. Akka addunyaatti. Yoo dhalate yoo fakkeenya karaa hedduu jirti sun keessa kamii fudhachuu. Yoo guddatte yoo fakkeenya waggaa 9 kuraanfaa akka 12 keessatti herregachuu qabdi. Ka fuulu moo ka hojii hojjechuu moo ka timirti barachuu moo kamii fudhachuu. Suni duratti qopheeffattee namatti ati hojjetti jechuu sun hin caqasin ka ohumatti maantu hojjechuu feeti barachuu beekuu qabaani ofii ka fedhii ofii beekatanii hojjetti waan hedduu timirti taatellee fuuru taatellee hojii taatellee ka feeti akkas malee akkanumaa ka yaa'u namni akkas gorsuu deemu. Ka abbaaf akkana hojjetti jedhe yoo hin feenellee ishi namicha of akkan jechuu jira inni hojjannaa jette akkan hin hojjettin jechuudha. Nama guriyaatiin ka fedhii keeti fedhii isaa fedhii isiini beekuu qabdi suni guriyaatti jiraachuu malee. Karaa hedduu jiru kamii fudhachuu duratti
beekatte deemu malee jechuudha. Sun kun inni dubara callaatiin itti dhiiralla akkasiini. Malee dubaraa kun inni guttoo abbaafa atiin fuudhii jettee gisti fuusisa. Ofi timirti feeti malee gitti fuudha. Akkas arganii hin jiraani. Akkasitti yoo akkas ta'uchanii ofiin gammaduuni. Kanaaf fedhii isiin yoo jiraate jabeessu malee. Yoo himattee yoo abbaan gurra hin dhaga'u maan tochuu hin danda'u malee himachuu malee ni kara. Callisanii homaa namni tokko illee beekuu hin danda'uuni. Fedhii isiin akkasuma. Fedhii ishee himachuu qabdi jedhu. Himachuu qabdi. Himattee walii galtee hojjechuu. Karaa ofii fudhachuu. Akkas. Yoo gorsanii kana. Uummanni Oromoo seenaa ati hojjetteef kana keessatti hojii kee kanaaf galata guddaa siif qaba. Nutti galata qabaane. Nutti galata qaba. Laa namni waan kala barsiisaa, afaan barsiisaa, makiina yaabbachiisaa, mana bunaa bulchiisaa, maanguddaa seenaa na barsiisa. Ani Oromoo keessa nutti galata qabda. Akkamiin baasuun beekamu. Kitaaba amma baastee itti koodha jaaroolee malee akka tochuun ati suni nuu kennita. Bareedee. Karata nuu kennita. Nuti kennu fedhaani. Atillee seenaa aadaa uummata kanaa guddisuuf wanta ati hojjette kun uummata Oromoo biraa kabaja guddaa qabda galata guddaa qabda. Galatoome. Fayyaa ta'eetillee. Warra Oromoo akkuma rixansa. Uffata aadaa Booranaa uffachuu dandeessaati? Hin danda'a. Kennaa wayii siif qabna? Kennaa san nu harkaa fuutagaa. Ishi. Ishi galatoom. Fayyaa ta'e. Galatoom. Ulfaadhatillee. Barakanaga. OBS daawwatti qubulii taphatti televiiziyoon OBS daawwadha balatta taphatta OBS mite kudasai OBS mite kudasai tanoshii desu yo boppanaga barakanaga dubbinaga taphachanaga TV naga ka namicha ofaa daawwatta gana dheeraa daawwatta fuula hedduu daawwatta ka nami guddoo sii jaalatta akkas. Ayyee. Akkas tochaniini. Akkas tochamu. Nee. Bareeddeetis. Oromoo fakkaatte Oromoodha durmayyuu miti? Oromoo ta'uu feeta. Ta'uu feeta. Lookoo eenyuti abbaan kee? Loko duuba. Ammalee loko shombe jedhanii jirti. Loko shombe. Shombe. Loko duuba. Loko duuba. Bitta abbaa lama qabdi. Lookoon? Loko abbaa lama qabdi. Lookoon abbaa lama qabdi. Tokko shombe. Tokko duuba. Lookoo duuba. Lookoo shombe. Akkas. Shombe hin dedin. Ashi? Abbaa kan onana duuba na jedhee hin dedi. Warra gattee na daranti. Abbaa shombe namaari hin jedhini jedhee hin dalante warra duburukki. Abbaa hedduu jiraate barachuu hin danda'ani. Abbaa hedduu ayyoo hedduu tolfachuu qabdi. Hedduu barachuu hin danda'a jechuudha. Akkasuma. Bareedee. Addunyaa keessa ani abbaa afurii qaba. Amma. Eenyu faadha sammee? Kadhalate. Kajaapani. Eenyu maqaa isaa nutti maali? Kagee katsu. Kagee katsu. Tokko irsaa abbaa irsaa. Warbaatu. Lama shombe. Sadii. Duuba. Shombeen eenyu? Shombe ari. Warra gattee sunini Soomali. Afuleesoo duuba. Akkas. Afulee jiraani. Ammallee baale keessallee